obboleettii keenya keessoodhaan dubbatamee obboleettii koo maaloo koo qarshiisi nyaatame qarshiisi ifamaa wajjin dhugaansii fi intala bira jira wanna sana immoo namoonni sitti dhiyaatan namoonni ijoolleen keenyas jiruuti Dubaay. Nama keetiin dhumne obboleettii namichitti duulaa fikiranyaana fi obboleettiitii jedhin akabbaneeffattu wakkaa dhume dubbiin maal taatan isin maal baangaaliin gidee biyyatti galee dhiiftanii biyyatti galaa jirtu sabaraa malee wal sabarsiisa haqa walitti dubbadda. Qoyme fixachiisi mee Maammadin suuta jedhi obboleettii koo. Amaya Mustafa yohirena amteme nandufa Dubai rakuu qabna beekta. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tanaatiif qophiin nuti qabannee isiniif dhufne dhimma obboleeyyan keenya biyya Dubaay keessatti wal loluudhaan ijoo miidiyaa hawaasaa ta'ee akka malee ilmaan Oromootiin hafarfamaa jirudha. Egaa dhimma kana ilaalchisuudhaan wanti nuti asirratti dubbachuu barbaannu obboleeyyan keenya kun kan isaan jiraatan biyya Dubaay jaalalloota lamaanii dhimma isaanii jidduu seentanii warri gaaza rabtanii daranuu akka isaan wal lolaniif kaawwa akka isaan hamtuu takka walirra fidaniif waan kana hojjechaa jirtan jidduudhaa tasgabbaa isiniin jan arrabaa fi ilkeenuu walitti gufataatuma wajjin jiraata akkuma jedhan ijoolleen tun har'aan tana waan fedhellee tahee wal dhabanii gargar bahan akkasitti warri kun gam tokko goree warri kun gam tokko goree dhimma lammii teenya biyya keessaa irraanfachuudhaan dhimma isaanii kana ajandaa ilmaan Oromootiif godhuun keessan sirriidhaa miti kana waan ta'eefis gabaabumatti obboleeyyan keenya dhimma kana ilaalchisuudhaan Mahammad bin Aljaziiraa faan laayivii seenanii ijoollee tana akka tasgabbeessaniif waadaa seenanii jiranii kana waan ta'eefis waadaa isaan seenanii fi maal akka isaan haasaan kana dhaggeeffata mucaa fi intaltinis rakkoo isaanii viidiyuma kanarraa hubata akka afaan isirraa dhagaa jirrutti mijiyyoon tun aartee fi ajjeesafaa jechaa jirti kana waan ta'eefis dhimma kana jidduu seentanii hafarsuu dhiisaati bifa tasgabbii qabuun walitti araarsuudhaaf yaalaa isiniin jenna namoonni waan kana keessatti hirmaattanii tasgabbeessaa jirtan warri akka Mubaarik Musammaatii fi Mahammad bin Aljaziiraa faan hedduu galatooma viidiyoo dhaggeeffataa nu waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Tazecaaltu argannaan deemeera maaltu si bochisa kabiraa fi deemallee Suudaan irra ana fidadhu Kaayiroo kun biyya bakka jira dhiira barbaacha biyyaa baate andeen kijibni naan ta'ana gurbaan intala durbaa nyaatuun nyaatee jalaa baduu sirrii miti al ደግፍም kiyyaan waan gaariin goone ታማኝ መሆን አለበት ሙጨየው dur itti laffaate Suudaan keessa isa fidde isaa fattaa nyaate shimoo baaqelaa nyaatee dhudhuufu jechuudha. Amma dhiironni qabaa ganna dhiisaa jiranii Dubaay keessatti dadhaban warra Suudaan kanarra dhaqe. Garuu dhalaan teennallee waan gaafa jaalattu qiraa manaa kafaltu waan gaafa jaalattu paantii surree bitteef gaafa inni si jibbe yookiin si dhiise gaafa inni tasi caaltu argate maaltu si bochisa ko. Okay, Rosa. Miidiyaa irratti dubbatachuun kee gaariidha yaani bakka hin baafatte bakkatti baafattu dhabdee wayii akka baafatte irratti mul'ise yoo danda'ame Mahammad Aljaziiraa nama hagaati deebi'ee immoo obboleessi keenya kun Mahammad Aljaziiraa nama gaariidha jedhe dabaladhuuti namoota yoo barbaaddanis keessan gala bifa tasgabbii qabuun bifa nagaa ta'een keessootti dubbatamee dhumu namni keenya haasaa jaallata utoota malattee laayivii seente nama 10,000 si ilaalu simmoo dhufanii faayidaa tokkoon qabu waa'ee miidiyaa kana irratti gatu hoggaamee gatti bokkifne. Sittaani mammube anji'a shan fayyaa dhukkubsadhee sammuu kona didee silkii kan koo dhabee uffata kan koo waan qayyaratu dhabee miila duwwaa deemee caammaallee oromti nuti diina keenya jedhu jennee laallu caamma bitanii naa laatanii kiyyaanitu waa hunda hin beekan nama tokko fira tokko akkan isa malee hin qabne osoo beeku garagalee kan laalin kuloroksi dhugee du'een ture birii 500 naa erginan dhufa naan jedhee biricha fudhatee mana dhugaatii dubartii wajjiniin fixe aan akka namni naa baruun barbaadan rakkina kan koo akka wanti na mudate nama Roodiyye namoonni kun namoota an jaalladhu Koi Rosa tikenname. Rosa. Mamme. Dagai Rosa. Ube. Aye. Mahammad Aljaziiraa TV. Mamme di fama na goda. Mali namni tokko fakkeenya fi warri amma jala deemu kun obboleeyyan kennallee ta'e warri koomantii kun oma fedhe waan jedhu jedha akkuma maammerree jedhisanii. Kan koomantii dhiisaa yaaki koomantii dhiisaa. Gabayaan gaarii miti. Isinis waan keessa tarte sunis yoo ta'e waan amma sooshaal miidiyaa irratti dubbattu sun ta'in qaamanin dhageenna fi mucaan kiyyaanillee qaama kennallee nama qaamallee hin beekullee maammeen hin beeka
isillee kun itti dhufne namni qaamaan bira jirraa hin hubanna. Kanaaf waan ani jechuu barbaadu warriin asirraa haqa barbaaduuf teettanis haqa keessan isinii deebinaani hin dhageettanii ammaan kara keessatti mari'annaa nurra dhaabadha waan jedhu fedhe maamne yoo nan qaban. Baay'ee akkasii maame obboleettiin keenya ilaali obboleettiin keenya yaada kanarraa wanti miidiyaa irratti dubbatachuu qabu jira waan naafee jira yoo jette namni miidiyaa irra koomantii irra hundu akkas ka'ee fiigee jedhu kiyyaa gaggaragalchuu miti foon isaa ciraa yoo le viidiyoo fi sagaleedhaan siif wanti bu'aa qabu hin jiru sii galee akkuma sana ammoo yoo si kana faarsaa oole siif akka jedhee mimmaana shaangulliitii bu'aa oole si sumni tokko wanti inni sii dabalu hin jiru obboleettii kiyya kana hundarraa haqa kana kan adda baasu namni bilisa ta'e nama kanatu haqa kana naaf baasa jettee namni ati beektu filadhuuti ofii keetiif jechuudha. Kuno biyyatti jirtu naannoo ati jirtu ansin beeku nan beektu kiyyaa wallahi summa wallahi biyya kana jira malee bilbila isaan qabu kuno inni ragaadha ni namaaf jedheeti miti rabbiin uume kan na beeku jechuudha. Bilbila isaatu hin qabu kiyyaa sii galee nama tokkoon jechuudha akka Oromootti yeroo sagantaa wayirratti wal argine waluma dubbifna kanuma waan jiru asirratti jechuudha. Qaama tokkoof akkasii saayidii gootee achi gootee isa tokko immoo akka miidhamuuf jechuudhaa fi miti waan jiru atis nama barbaadu nama dhugaa kana adda naaf baasa jettu filadhuuti. Akkuma Oromootti dubbadhuudha malee miidiyaa kanarratti fakkeenyaaf kiyyaan akkana godhee yeroo jedhe yoo dhufnee dubbannee jenne maali bu'aan ati qabdu bu'aan ati argattu irra laayivii irratti jechuudha faayidaan ati argattu wayii maalidha yoo namni olii gadi afarsuu ta'e nalatti. Roza mee Rozaatti kennaa dubbattu maammetti haa dubbattu Roza kottu dhaggeeffadhu waan maammee siin jedhu obboleessa keessatti dhiyoo jiru ana caalaatti waan inni jedhe keessatti miidhama kee barsiifachuu barbaadde Muhammad Al-Jazeera kuno Muhammad amaanaadha bakka koo bu'anii bakka kee bu'anii bakka nafsii jaraa bu'anii jireenya jaraati dubbatu malee eenyuuf warra kana keessa eenyuuf dhiiraaf jecha yookiin obboleessaaf jecha namni namatti murteessu hin jiru. Kanaaf hin boohin ila ammas akkati miidiyaan dhuftee boosu. Nama beekamtii qabu duwwaa dhagaa namni biyya kanaa mubee ana eenyuyyuu na dhaga'uu hin dandeenye amma hanga lubbuun godhatutti aduuyi naan jedhe duuyi kamaan akkanan jedhiniti keessan jiraadha anis keessan jiraadha. Ilaali mubee ani beekamtii yookaan immoo ilaali ani keessan galu nama waan kana ilaali ani waan kana jechuudha wanti keessa galu tokko hin jiru saayidii godhe jedhu yookaan waan loogee wayii fakkeessa waan ta'eef nama bilisa ta'e wayii Dubaay keessaa nama kana jedhee Maamar kunoo beeka jaarsaa fakkeenyaaf bakka dhalootaatiinis yoo ta'e jedhee nama kutaa biraatii Arsiidha inni ani Jimmaadha yookaan kallattii biraatti akkasiin hin fudhanne akkuma ijoollee Aggaarooti kunoo isaaf akkas waan akkasii waan jedhaa jirtuufi ani Aggaaroos miti Jimma ta'ullee jechuudha garaagara nama biraa maammee koo laalinkaa kana maammee laalinkaa kana noo tarii yoo akkasii jiraate maammee anasiin jedhe Habibi anasiin jedhe maammee sin beektu waan barbaadde siin jettu namni nama hin beekne waan fedhe jechuu danda'a qoyemee maammee tasgabbaa'ee kaadara waan kun akka miidiyaarran baane barbaadne ol magaalatti. Ani taabosaan ta'in maa isa qofa jaarsummaa keenya ta'a jedhu jaarsummaa keenya ta'a nuun jedhaaraan naasiritti dawwaladhee abbaan giddiin jimma naasir arsiidha isaa jira nama Ishee ergasii dawwalatte yoo bareetti koo Roozaa. Ishee ergasii dawwalatte amma eenyuun barbaadda. Sammuu koo waan tokko hin ta'in qaqqabii amma iddoo waa hunda ta'e booddee maallaa godha gadi qabaan amma. Angadi qabaatti jalatti madheetan boo'ee mataan kun dhukkubaa jira jennaan hundi jiraallee hatta biloogii keessaa baasitti naasa'e jennaan innoo biloogii keessaa na baasuu dide ji'a meeqa kaleessa duwwaadha kan inni maaliif mistira keenya bakkeetti baasta jedhee silkii isaatiin naa dawwale sittiin himaati. Rooza koo Rooza Sagalee haadha kooti arjii shan gara ja'affaaf deemaa jira sagalee haadha beeku. Rooza koo ilaali na dhagaye buletti. Ilaali Rooza koo ilaali. Eeru Idris. Aywa. Ilaali Habibi. Isiin amma nuti kana yoo ibsatte yoo uuyyattee yoo iyyite jechuudha. Haqa qabdi jechuudha. Namni haqa qabu jaalateeti miti namni sii galee kan miidiyaa boo kan maal. Tariitii wanti kun yoo humnaa ol ta'e dhiira sii kan hordofuu dhiisaati isin jechuudha. Dhiira isin namni bira jirtanu maali obboleettii qabna miti jarana maal akka nama bineensa keessatti dhalatee nu gootu. Shamarranii miirri sii kun yeroo tuqamu obsa dhabdee waa baay'ee dubbachuu dandeessi. Suutuma jedhaati sii tasgabbeessaati wanti kun isin dhiira waan bira jirtan waan ta'eedhaaf siidhuma qofa hordofuu hin qabdanu. Qabdanii siidhaan adabadhu jechuu qabdu isin. Kana jechuun ammoo mirga sii dhiibaa akkasii dhoksa jechuu miti. Akkasii yoo dhoksine akka keenya Rabbi dhoksa. Nu namaaf jenneeti miti sodaa namaatiif jennee miti faaruu namaatiif jennee miti. Isiidhaan oobsi jedhaati waan jiru kallattii furmaata qabu qofa irratti deemuudha malee asirratti yoo iyyaa olte faayidaan argamu maali? Kunoo namni shaayii dhugaa buna dhugaa fataa hidhee taayilaabii kanatti enjooy gochuu malee itti bashannanuu malee bu'aan isiidhaaf qabu maali? Karaa keessatti wanti kun furmaata qabaadha kan jechaa jiru.
Ndi. Rosa obboleesso Rosa akka gootu ammati waan maammee siin jedhe waan Muhammadin si bira jiru siin jedhe waan namni siin jedhe waan Mubaarak siin jedhaa jiru fudhachuun kee dirqama. Paabliikii irra ba'uun hadha mumkin hadha si gammachiisuu danda'a nama 5,000 10,000 dhufee si bu'aa jira si gammachiisuu danda'a. Bor kanatti mataa gadi qabachiifamtu ta'uu danda'a viidiyoon hadha nu waraabaa jirru kun. Kanaaf obboleettii keenya keessoodhaan dubbatame.